Physical examination of thorax and lung akkaataa qomaa fi sombaa nama tokko itti examine itti goonu akkaataa itti qorannu. It is helpful to examine posterior thorax and lung while patient is sitting. Dubbii qomaatii fi akkasumas sombaa kana yeroo patientiin taa'uu jiru qorachuudhaatiitu barbaachisaadha. Anterior thoraxidhaa fi lungii immoo gara duraatiin when patient is supine yeroo inni gara addaatee ciisu qoranna. Kaan ammoo yeroo inni taa'u qorachuun barbaachisaadha. Proceed in orderly fashion adeemsii nuti itti qorannu. Jalqaba inspection, palpate, parcus and auscultate. Jalqaba ijaan laalleeti san booda qaqqabannee dhodhoofnee bishaan dhageeffanna. Steeppii kana hordofna. Try to visualize underlying globe and compare one side with another. Qaamni isaa kun sirriitti sii mul'achuu qaba. Jechuun asii oliin bakki qorachuu deemtu kun sii mul'achuu qaba. Gara tokkoo fi gara kaanis wal madaalchisaa deemuu qabda. Bitaa mirgaa. Arrange the patient gown so that you can see chest fully. Uffata isaa kana sirriitti tartiibeeffachuu qabda. Maaliif qomataan akka sirriitti agartuuf irraa maruu qabda jechuudha. For woman dubartootaaf ammoo drape the gown over each half of anterior chest as you examine the other half. Yeroo ji'a tokko qorattu ji'a tokko uffisuu qabda warreen dubartootaa. Yeroo chestii gara tokko qorattu saayidii gara tokko immoo uffisuu qabda. Cover the woman anterior chest when you examine back. Yeroo gara duubaa kanaan qorattu immoo gara duraa san uffisuu qabda. Maaliif privacy isaatiif jechuudha. With the patient sitting, yeroo patient teessiftee qorattu. Examine the posterior thorax and lungs. Dubbeedhaa fi dubbee qomaatii fi sombaa kana yeroo laaluu deemtu patientiin sun isaa taa'u ta'uu qaba. The patient arm should be folded across the chest. Akkamitti taa'uu qaba? Wal qaxxaamuruu qaba. Qoma isaa kanarra duuba qorachuu yeroo deemtu wal qaxxaamuree with the hand is resting. If possible, opposite shoulder irra kaa'achuu qaba. Akkana wal qaxxaamursuu qaba jechuudha. Harka isaa ceefuu isaarra akkana kaa'achuu qaba. Yeroo duuba sanii qorachuu deemtu. This position akkana qabachuun sun maaliif si gargaara? Scapula kana lafee ceefuudhaa sanii akka inni lafeen sun adda deemtuuf. Move scapula party out of the way to increase your access to lung field. Somba sirriitti akka dhageeffattuuf si gargaara. Then ask patient to lie down. San booda patientii keetiin akkamta jettaanii gacciisi jettaani. Maaliif dura qorachuu deemta jechuudha. Duuba fittee. With the patient in supine position yeroo inni ciisu gara addaatii examine anterior thorax and lungs. Qoma tana gara duraatii fi somba kana qorachuu deemta. Supine position is make easier to examine woman because breast can be gently displaced. Warreen dubartootaa fa'aa isaanii ciisaa qorachuun hedduu si gargaara. Maaliif harmi isaanii adda deema waan ta'eef chestiin tuni sirriitti mul'atti. Furthermore, kana olitti wheezes sagalee wheezingidha. Xiiqii sagalee jettu. If present, more likely to be heard. Sirriitti bakki itti dhageessu gara duraa kan irra dhageessa. Qomatan. Some authorities, however, prefer to examine both back and the front of chest with patient sitting. Garuu warreen tokko tokko akkam jaanseeti. Qorannaa duraa fi duuba kana qoma yeroo qorattu yeroo patientiin kun taa'uu jaan. This technique is also satisfactory jaan. Hedduu gammachiisaadha. Jaaniiti kana ajajan warreen gadiin. For patient unable to sit up without aid. Nama ol godhatee taa'uu hin dandeenyeef gargaarsaan malee akkam goota. Try to get help so that you can examine posterior chest in sitting position. Akka ta'e illee ol godhachuu qaba duubbee san qorachuudha. If this is impossible, yoo kun kan danda'amne taate ol godhachuu kan dandeenyu yoo taate
Roll patient to one side. Gar tokkotti cinaacharra garagalchuu qabda. Then to the other sanbooda gara kaanii garagalchitee duuba isaa san dhageeffatta jechuudha. Percuss the upper lung and auscultate both lung in each position. Yeroo inni kasi ciisu san gubbaarraa kaatee gaduu dhudhuuteeti sanbooda akkasuma dhageeffatta meeshaadhaan. Because ventilation is relatively greater independent lung. Sababni isaa ventilationiin hafuura baafannaan dependent lung irratti jechuun somba gubbaa jiru kanarratti sirritti isii dhagayama. Your chance of hearing wheeze or crackle are greater on dependent side. Sagalee wheezingiidhaatii fi crackleidhaa. Wheezing jechuun sagalee xiixxii jettu nama asmii qabu faarra dhagayamti. Crackliin ammoo sagalee akka waraqaa caccabsanii fa'a. Isiin tuni sirrisii dhagayamti jechuun sombaa gara olii aani kanarratti sirrisii dhagayamti. Initial survey of respiration in the thorax. Faana dhahiinsa jalqabaa sirna hargansuutii fi akkasumas qoma kanarratti godhamu. Even though you may have already recorded respiration rate, kanaan dura yoonii fi respiration rate galmeessitee illee jiraatte when you taking vital sign, yeroo vital sign fuutu san. It is wise to again observe rate, rhythm, dips and effort of breathing. Irra deebitee kana laaluun barbaachisa. Reetii isaa hangam takka daqiiqaa tokkotti. Rhythmiin isaa wal fakkaataadha. Dipsiin isaa gubbaarra fudhatamu sirri fudhata. Effort of breathing yeroo hafuura baafatu kana itti cinqamaa baafachuu jiraa asirra laata. Normal resting adult breathing namni tokko yeroo boqonnaarra jiru normal breathing isaa quietly hin dhagayamtu sagaleen isaa. Regularly reetiin isaa daqiiqatti yeroo 12 irraa hanga 20 jidduu galee isaan jechuudha. Occasional sigh to take in and let out deep audible breathing to be expected. Yeroo inni sirritti keessa fudhatuu fi baasu sagaleen ati hin dhagayaa jettu isa kana sirritti keessa fudhachuudhaaf ala baasuu kana sagalee. Note whether expiration is last longer than usual. Yeroo inni hafuura baafatu kana hamturra dheera hanga inni fudhatu moo hanga inni baafatu. Hanga fudhatu dafee fudhateeti hoggaa baafatu tursiisamu. Isa kana sirrii ilaalta. Expiration is last longer than usual. Always inspect the patient for any sign of respiratory difficulty. Mallattoo sirni hargansuudhaaf sirriitti harganuu dadhabuu patientii tokko irratti wanni ati ilaaltu jalqaba patientii kalarii ilaalta. Halluu isaa. Halluun qaama isaa maal fakkaatti? Cyanosis irra ilaalta. Cyanosis jechuun bluish discoloration jechuun halluun isaa bifa samii fakkaachuu. Cyanosis is signal hypoxia. Ukkaamamaa jiraachuu agarsiisa. Hanqina oksijiniidha. Clubbing of the nail. Qeensi qubaa qottorroo lukkuu fakkaachuun. Tip of the finger and the toe become thickened. Jirma fakkaachuun. In chronic obstructive pulmonary disease fa'aarratti warreen rakkoo sirna hargansuu cimaa qaban akkasumas congenital heart disease fa'aa warreen rakkoo onnee fa'aa qaban irratti mul'ata. Lammaffaa listen to patient breathing. Hargansuu isaa tana dhageeffata. Is there any audible wheezing? Sagaleen xiiti jettu ta dhagayamtu ni jirti. If so, yooniif ka jiraatu taate where does it fail a respiratory cycle? Isa keessa dhagayamti. Yeroo inspirationiiti moo yeroo expirationiiti? Yeroo fudhatu moo yeroo baafatu? Audible stridor jechuun sagaleen dhageessu. Huursaan jechuun yookaan immoo high pitched wheezing. It is ominous sign of airway obstructionidha. Sagalee cufamuu karaa qilleensaa kanas agarsiisa. In larynx or trachea. Takka trachea keessatti yookaan larynx kana keessatti cufamee jiraachuudhas agarsiisa. Yeroo qilleensa fudhatu sagalee xiiti jettu dhagahuun. Kana booda inspect the neck. Morma isaa kana laalta. During inspiration hoggaa inni qilleensa keessa fudhatu
morma isaa kana is there contraction of sternomastoid. Sternomastoid masilii maashaan sternamiidhaa fi maastoidii kana walitti qabu jechuun maashaan kun jechuudha. Kan morma cinaa jiru kun. Inni kun yeroo inni qilleensa keessa fudhatu ol ka'ee wajji gad deebi'a maashaan kun. Kan biraa aksesarii masilii fayyadama. Qaama faadhaa wajjin akkan ol ka'ee gad deebi'a namni yeroo hafuura baafachuu dadhabe. Supraclavicular retraction. Kilaavikilii kana jalaan asiin akka gassesseenaa waggaa inni qilleensa baafatu. Trachea is midline. Tracheaan tun walakkaa jira. Jechuun trachea jechuun tuubboo ol deemtu tana. Tuubboon ol deemtu tun walakkaa jirti. Inspiratory contraction of sternomastoid at rest is sternomastoid maashaan jennu kun maashaan lafee sternamii irraa ka'ee mastoid boonii irra dhaabbatu. Lafee gurra duubaa tan akka dhaabbatu kun inni kun walitti kottoonfachuunsa signal super difficulty breathing agarsiisa. Hafuura baafachuu dadhabbii cimaa agarsiisa. Tracheaan kun normaaliidha walakka jira wanni jennee ilaalluuf lateral displacementiin kar tokko jallachuunsaa maal si agarsiisa? Pneumothorax si agarsiisa. Takka somba kana keessa pleural space isaa keessa qilleensi seenee jiraachuu. Takka pleural effusion dhangala'aan somba keessa walitti qabamuu yookaan atelectasis lung collapse kana nu agarsiisa. Tracheaan kun jallachuunsa. Also observe shapes of chest. Kana booda bifa qomaa tana laata. Shape chestiidha. Anteroposterior diameter. Anteroposterior diameter jechuun bal'inni isii kanaa increase with aging. Umrii wajji dabalaa deema. Anteroposterior diameter also may increase in COPD. Akkasuma qomtitu yoo garmalee guddatte kana gubbaa baatee COPD faa qabaachuu danda'a namtichi. Inspection of posterior chest. Chestii tana gara duubaatii yoo ilaalle inspection irratti jalqaba ijaawwan nuti ilaallu. From midline position behind the patient walakkaa lafee duuguruu duudaa akka gad deemtu kanarra achirraa shapes of chest ilaalla. Chestiin kana shapein isii bifti isii akkam. The way in which it moves. Karaa kamitti deemti isiin tun. Including deformity or asymmetry. Yoo rakkoo qabaatte cabaafaa jajallina faa yoo qabaattee fi wal fakkaachuu dhabuusi. Dhugaa asii walakkaa kanarraa achi ilaaltu. Abnormal retraction of interspace during inspiration. Yeroo qilleensa inni keessa fudhatu foon cinaacha jidduu jiraan kun keessachi sesseenuu faa laata. Abnormal retraction of interspace jechuun banaa cinaacha jidduu jirtu kun. Retraction is most apparent in lower interspace. Gara gadii sanatti hedduu mul'ata. Subclavicular retraction is also often associated. Yoo gara gadii saniin hoggaa inni qilleensa keessa fudhatu kalloon tun keessachi sesseente gubbaa tanaanillee keessa gassesseenaa jiraachuu laata. Retraction sun maal agarsiisa? Severe asthma. Nama asmii cimtuu faa qabu. COPD faa warreen qabu. Chronic obstructive pulmonary disease jechuudha. Akkasumas upper airway obstruction agarsiisa. Karaan qilleensaa garri olaanu kun cufamee jiraachuu. Inspect shapes of chest. Normal adultiin nama fayyaa qabu tokko nama ga'eessa tokko irratti thorax is wider than it is deep. Jechuun gara olii kanaanii gara gadiirra irra bal'oo. Anterior posterior is about half of lateral diameter. Walakkaasii kana duraa gara duubaatti. Amma chestiin tun sheeppii qabdi. Normaaliidhaa fi abnormaalii jira. Abnormal chestii keessaa tokko barrel chest jaaniin. Barrel chest jechuun chestii akka baarreedhaa jechuu guddoo. Increased anteroposterior diameter yeroonii fi gara duraa kanatti guddatti. Chestiin kun suuraan isaanii jirtin ilaalla. This shape is normal during infancy. Yeroo amma tokko gadiitti shapein chestii kanaa kuni normaali.
often accompanied normal aging. Yeroo guddachaa deemellee garmalee namni yookaan manguddoo ta'e kunillee normaal. Akkasumas warreen COPD qaban irra mul'ata. Osoo qofaa ooluuti qomti tun keessaa achi baate. Kan biraa funnel chest. Funnel chest jechuun chestii akka buuftuudhaa jechuudha. Jechuun walii gaccabte jechuudha. Walakkaa tanatti. Characterized by depression in lower portion of sternum. Sternumii kanaa keessa gaseeni gamaa gamanaa jidduun tuni walii gadhooqa jechuudha. Compression of heart and great vessel may cause murmur. Amma isiin sun walii gaccabuun suni waan jalaan jiraa kana walirra qaqqabu jirti. Onneedhaa fi hiddoota dhiigaa gurguddaa naannawaa sanii jiran. Isiin qaqqabuun sun sagalee abnormaal saawundii dhageessifti onnee irratti. Marmar jechuun abnormaal heerti saawundiidha. Amma funnel chest kan jennuun qoma namticha kanaa kana ilaali. Keessa akkanatti cufutti akka buuftuutti jechuudha. Barrel chest kan jaaniin ammoo qoma guddoo tana. Namticha kana qomti isaa guddachuun tun barrel chest jaanii. Inni sadaffaadhaa filial chest jaaniin. Filial chest jechuun qoma caccabxuu jechuudha. Unstable chestii waliin fakkaanne. Result when multiple rib are fracture. Yeroo cinaachi hedduun caccabe. Kun keessaa ol ka'ee kun keessa gabbu'ee qoma sheeppiin isii caccabxuu jechuudha. Because descent of diaphragm is decrease intrathoracic pressure on inspiration. Sababa diaphragmiin yeroonii fi namtichi hafuura fudhatu. Diaphragmiin kun qoma tana guddisuudhaaf walitti xiqqeessuudha dalagaansaa. Bakki miidhamte sun ammoo keef inward keessa sesseenti jechuudha. Bakki cabxe sun cinaachi bakki cabe sun. On expiration it move outward. Hoggaa ammoo namtichi hafuura baafatu bakki sun keessaa achi deema. Maal jedhaniin hafuura baafannaa akkanaa kana paradoxical respiration jedhaniin. Faallaa tahuu respirationidha jechuudha. Yeroo silaa namtichi keessa fudhatu qomti ol ka'uu qabdiimi. Faallaa kanaati qomti isaa keessa gasseenti. Dhugaa inni fudhatu. Dhugaa baafatu immoo ni guddatti. Silaa xiqqaachuu qabdi. Inni afuraffaadhaa pigan chest jedhaniin. Pigan chest jechuun qoma akka adariidhaa jechuudha. Adarii takkaa imimii qomtisii keessaa achi baatee jirti. Sternum is displaced anteriorly. Sternumii kanaatiitu durachi bahe. Increasing anterior posterior diameter. Hanga isiin keessaa achi baatu sun achi dheeressa. Costal cartilage adjacent to sternum are depressed. Cinaachi bakki sternumitti hin dhadhaabbatu sun gabbu'ee jira. Sternumii kophaa keessaa achi bahe. Jechuun suuraa kana ilaali. Pigan chest jechuun qomti tun akkana keessaa achi baatee jirti jechuudha. Filial chest jechuun ammoo asii qoma caccabaa qabdu tana jechuudha. Cinaachi kun akkana caccabee tartiiban qabu jechuudha. Kun keessa gabbu'ee kun keessaa ol ba'u. Wanni ati itti aansitee ilaaltu inspect respiratory pattern ilaalta. Respiratory pattern jechuun haala hargansuusaa. Reetiisaa, diipsii, ritimii, effartiisa. Normal respiration ratein 12 irraa hanga 20ti. Adaltii. Each phase is taking 4 up to 6 seconds. Feesiin hundinuu hafuura baafannaadhaan seensifannaanis sakandii 4 hanga 6 itti fudhata. Almost it is regularidha. Regularitiin isaa regularii wal fakkaataadha jechuudha. Kwaayitiidhaan maas hin dhagayamu. Spontaaniyoos ifumaafi. Dirqiidhaanii miti ofumaaf hargana. On quiet respiration yeroo namni tokko callee hafuura baafatu chestiin namaa hangam takka ol kaati. Expand 1 to 2 inch in adult. Inchii takka hanga 2 ol kaati. Jechuun seentimeetira 4 hanga 5 jechuudha. Rapid and deep breathing dafii yooniif wal jala harganii namni taakipiiniyaa jedhaniin rapid breathing san. Deep breathing kan ammoo hyperventilation jedhaniin hedduu fudhachuu san qilleensa.
may be caused by causein sababa maaliif kana ta'a? Exercise fa'aa waan godheef namtichi waan fiigee ispoortii godheef anxiety fa'aa yoo qabaate namtichi cinqii metabolic acidosis jechuun aasidiin qaama keessa baay'achuu jechuu garmalee. Ammoo gaazar koosiidha. Kabiraa koosmaal biriiziingii. Koosmaal biriiziingii jechuun diipi biriiziingii jechuudha. Sirriitti keessa gad fudhachuu jechuudha. Dootuu metabolic acidosis sababa aasidiin qaama keessa wal geesse jechuun hanqina oksijiinii irraa kan ka'e jechuudha. Kaarboon daayoksaayidiin iyooniif heddummaate jechuudha. It may be fast and deep breathing. Dafee fudhata garuu immoo deep breathing sirri gadoo fudhata. Observe for cyanosis. Cyanosis bakki iddoon irra laatu. Halluun jijjiiramuu. Blue discoloration of skin, nail bed and mucous membrane. Bakka kana sadeen ilaala. Gogaa isaarraa akkasumas qeensarraa fi mucous membrane lallaafaa. Kabiraa Chinese talk breathing jaaniidha. Chinese talk breathing jechuun deep breathing godheeti calja. Period of deep breathing alternate with period of no breathing. Hafuura sirrii fudhateeti hoggutak. Ammas yeroo silaa lammaffaa fudhachuun geessisan calja. Maybe normal in children. Ijoollee irratti immoo normaalii ta'uu danda'a. Akkasumas namni ga'eessii tokko yeroo rafu waan akkanaa kana irraa arguun normaalidha. Hafuura yeroo fudhatu jechuudha. Palpation irratti yeroo qomasaa kana qaqqabattu symmetrical expansion ilaalta walqixa ol ka'uu. Akkamiin ilaalta? Place your thumb about level of and parallel of tensori posteriorly. Duubaan toora cinaacha kudhanaffaa kanarra keessa harka kee taambii quba guddaa kana. At the level of lower costal margin in midline. Eessa bakki cinaacha kudhanaffaa sun gadoo bakka cinaacha irra dhaabbatu jechuudha. Your hand is grasping lateral rib cage. Cinaacha kana walitti qaba. Walitti qabda jechuudha. Akka nama wal jidduutti hacuucuu. Slide your hand medially to pinch up a small fold of skin between your thumb. Gogaa waa xiqqoo quba kee jidduutti akka walii qabamutti walii qabda akkanatti bitaa mirgaa walii fiddeeti qomasaa duuba isaa kana jechuudha. Suuraan isaanii jirti. Akkaataa itti walii qaban. Akkanatti erga walii qabdee booda ask a person to take deep breath. San booda sirri gadoo fudhadhu jettaan qilleensa. Hoggaa inni sirri gadoo fudhate as person inhale deeply yeroo inni qilleensa sirri gadoo fudhatu qubni kee sun addaan deema. Your thumb should move apart symmetrically. Deeminsa kana garuu tokko qoftiin deemuu hin qabu. Walqixa deemuu qaba. Wanni ati ilaaltu not any lag in expansion. Yeroo hausan harki kee tokko deemu mul'achuu deemi. Moonsosoonii sallaalta. Normally divergence should be symmetrical. Adda deemuunsaa adda hiixachuunsaa walqixa. Range of expansion should be not less than 1 up to 2 inch. Hangi inni deemu inchii takka hanga lamaatii gad ta'uu hin qabu. Hangi bal'inni isaa. Maaliif chestiin nama tokkoo hangi isiin bal'attu hangana jenne 1 up to 2 inchiidha jenne. Abnormality wanni nuti asirra barbaadu. Unequal chest expansion walqixa ha'uu dhabuun sun occur with marked atelectasis. Nama atelectasisii qabu jechuun laangi kollaapsii qabu. Masombi isaa waliin maxxanee jiru. Pneumonia nama qabu. Fractured rib nama cinaachisaa cabee jiru. Pneumothorax nama membreenii somba haguugee jiru sun keessa qilleensi seenee jiru. Pain accompanied deep breathing. Yeroo qilleensa keessa fudhatu dhukkubbiin itti dhagahamuun when pleural are inflamed. Pleural cavity jechuun membreenii somba haguugee jiru kun yeroo qulqullu jiru yeroo qilleensa keessa fudhatu dhukkuba. Amma akkamitti symmetry isaa ilaalla jenne kanatti taambii kana waliin qabniitti as jidduutti gogaa kana waliin tu'ina yeroo inni qilleensa fudhatu qubni kee kun addaan deemuu qaba. Duraa fi boodaas akkanuma ilaalla. Chestii duraa fi boodaan illee malli isaa wal fakkaata. Kan lammaffaa tactile permeability.
Tactile firmicus jechuun palpable vibration jedhaniin hollannaa qaqqabatamtu jechuun sagalee waajii jetteetiin sagaleen isaa sun hanga harka kee kana sossooftu laalta jechuudha. Sound generate from larynx sagaleen larynx irraa kaatee transmit through lung parenchyma kara sombaatti gaduu deemti. To chest wall dhaaba qomaa kana keessa where you feel them as vibration akka hollannaatti dhageessa jechuudha sagalee sana. Akkamiin laaltaa palmar base fayyadamta fingerii harka tokkoo. Palmar base jechuun sanacha kana jechuudha. Kana fayyadamteeti optimize vibratory sensitivity of the bone in your hands. Hanga hollannaan isaa sun harka kee kana si dhagayamtu baruudhaaf. Touch patient chest isaa tana qabatta. Namtichaan maal jettaan? Repeat word 99 arba'aratti 111 jechoota kana jettaan. Dhugaani 99 hanga sagaleen isaa suni harka kee kana si hollachiiftu laalta. Sagaleen inni jiru sun harka keetiin gubbaa qabattee. Eessarraa kaafteeti garamitti oofta? Start over lung apex olii tana hundee sombaa kanarraa kaateeti palpate from one side to another cinaa kanarraa gara saniitti bitaa mirga lachuu laalaa symmetry wal fakkaataadha moo garagaraa jettee laalaa. The vibration should feel same in corresponding area on each side. Toora tokkorra wal qixa dhagayamti. Toora tokkorratti. Avoid palpation over scapula. Yeroo qaqqabattu kana scapula irra harka kaa'uu hin qabdu. Maaliif? Bone dampens out sound transmission. Sagaleen akkan dabarre dhoorkiti. Scapula gubbaa harka keessee 99 jiin jettuun maaliif sagaleen hin dhagayamtu? Identify any area of increased. Yeroo kana wanni ati barbaaddu maali? Bakka vibration kun itti heddummaate akkasumas bakka itti xiqqaattee fi bakka itti dhabamte mallattootti godhatta. Locate maaltu dhabamsiisaa fi maaltu heddummeessaa ni ilaalla. Firmicus typically more prominent in interscapular area than in lower lung field. Eessatti irra sitti dhagayamti hedduu interscapular area jechuun bakka scapulaa tana jidduu jechuudha. Lafee ceekuu tana jidduu asitti irra dhagayamti jechuudha. Lower lung field irra somba kana gara gadii sanirra. It is often more prominent right side than on the left. Gara mirgaatti irra dhagayamti bitaarra. It disappear below diaphragm. Yeroo diaphragmiidhaa gakkutti ni dhabamti sagaleen sun. Decrease firmicus sagaleen si hollachiiftu sun xiqqaachuuni. When anything that obstructs the transmission of vibration. Yeroo wanni sagaleen tun akka gadi hin dabarre dhoorkaa karaa san jiraatti. Taakkan fa'a obstruct bronchus. Bronchaayin fa'a nama cufamtee jirtu. Pneumothorax fa'a nama qabu. Warroottan akkanaa kanarratti sagaleen sun ni xiqqaatti. Increased firmicus dhugaanii 99 ji harka kee kan akkas loltee yoo ofirraa si darbite consolidation of lung tissue agarsiisa. Lobar pneumonia jechuudha. Michii sombaa. Pneumonia keessa kaloobii takka sombarraa gara tokko qulqulee jiraachuu agarsiisa. Heddummaachuu sun. Eessarraa kaaftee gadoo laaltaa gubbaa kanarraa kaafteeti harka kee sanacha kanarra keessee akkanatti gadoo bitaa mirga laalaadhaa deemte jechuudha. Bakka ati irra keessuun paalmaariidha jenna. Sanacha kana jenna. Duraa fi boodaas akkanan laalta. Isteeppiin sadaffaadhaa percussionii dhadha'uudha. Purpose isaa to identify level of diaphragmatic dullness and to estimate diaphragmatic excursion. Bakka diaphragmiin sagaleen daliidhaa itti dhagayamtu. Dal jechuun yeroo orgaanii irra dhadha'uun dhagayamtu jechuudha. Bakka qilleensa keessa hin jirre. Hangam takka isiin suni bal'attee jirtii beekuudhaaf kaayyoon tokkoffaadha.
Kan lammaffaadhaa kaayyoon dhadhooyinuu to determine whether underlying tissue are air filled, fluid filled or solid filled. Wanni nuti dhadha'uu jiru sun qilleensaa guutumoo dhangala'aa keessa jiramoo jajjabduudha adda baafachuudhaaf wanni nuti dhadha'uu. Teeknikni nuti fayyadamnee dhadha'uu hyper extended middle finger your left hand jechuun harka yeroo dhadha'u tokko middle fingerii isa walakkaadhaa kana namticharra keessa quba dheeraa kana. Interphalangeal joint on surface to be percussed jechuun harka kee kana namticha gubbaa keesseeti kanaan dhadha'uu deemta akkanatti sagalee akkana dhadha'u. Avoid surface contact by any other parts of hands. Bakka dhadha'uutu sana harki biraa wanni biraa tuquu hin qabu. Kaan irraa ol qabuu qabdu. Kan dhadha'uutuun kanallee ka biraa maddiin dabalamuu hin qabu. Sagalee jijjiira waan ta'eef. Position your right forearm quite close to surface which hand is choked upward. Bakka dhooytu sanitti achisiisuu qabda. Harka kee yeroo dhooytu humna kanarratti laaffisuu qabda. Sanammoo jabeessitee irra qabda. Kanaan ammoo akkana dhooytaan. Quick sharpii tahuu qaba. Saffisaan. Yeroo dhooytu qara tahuu qaba. Relaxed wrist motionii tahuu qaba. Humniti tun laaftuu tahuu qabdi. Flexible finger with tips of partially right middle finger jechuun walakkaa qubaa kana dhadha'uute jechuudha. Walakkaa quba sanii kan fiinxaran dhadha'u walakkaa isaa dhadha'uuta. Harki kee immoo laafaa tahuu qaba. Bakki humnititti sossootu wristii kanarra tahuu qaba. You should always use lightest percussion yeroo jalqaba eegaltu light percussionii soota dhadha'uu qabda. That produce clear note sagalee sirriidhaa tasee dhagayamtu akka mul'isuuf. A thick chest walls require nama qomti isaa fufurtuudhaan immoo heavy percussionii barbaada. Jajjabduu jechuudha dhahiinsa xiqqeesho humna qabu kaanirra nama qaqallaarra. Kaan sootuma dhadha'uuta. Remember that yeroo dhadha'uutu kana wanni ati yaadachuu qabdu constantly compare to area bitaa mirga waliin wal madaalchisaa dha'uu qabda. When percussing anterior chest yeroo inni fi gara fuulduraa kana dhadha'uutu eessarraa kaafta supraclavicular area qoma tana gara ol aanurra lafee clavikiliidhaa kanarraa kaasuu qabda. Do not percuss directly over female breast tissue. Harmarra dhadha'uu hin qabdu warreen dubartootaa. Maaliif? It produce dull sound dhageessisa. Jechuun bakka qilleensi keessa hin jirre yookaan dhadha'uute daliidha dhageessa. Sombarratti dalii yoo dhageesse immoo abnormaalitiidha jechuu deemta. Akkamiin dhadha'uuta? Haala kanaan dhadha'uute jechuudha. Quba kanaan sirri qaqqabdee san booda harka kana bira fiddee isa bira fidde saniin dhadha'uute jechuudha. Eessarraa kaatee dhadha'uuta yoo anteererii taate supraclavicular jechuun lafee clavikiliidhaa tana gubbaa kanarraa kaateeti tokko tokko jechaan lama sadi kara lachuutu wal madaalchisaa afur shan jechaa. Gara duubaatiin ammoo achirraa kaafta gatiitii sanirraa. Achirraa gaduu kana dhadha'uuteeti jidduu tanarraan gabbuufta. Gabbuufteeti asiin akkanatti gabbaaftee booda bobaa tana jalarraa gamana deebifte jechuudha. Percussion note and their meaning. Amma yeroo dhadha'uutu sagalee dhageessuu fi hiikkaa sagalee sanii ilaalla. Jalqaba reezonaansiidha. Reezonaansii jechuun sagalee hedduun iyyine ta'a sagalee dibbeedhaa fakkaattu. Heelzii laangiirra dhaga'amti sombaa nama fayyaa qabu irratti. Waan qilleensi keessa jiru yeroo dhadha'uute dibdib jechuu sana. Hyper reezonaansii kan jaaniinu gar malee yoo iyyi jechuun akka nama dibbee dhadhaheetti
Slightly muuzikaaliidha, sagalee guddoo qabdi. Too much airiin keessa jiraachuu agarsiisa bakka qilleensi hedduun keessa jiru. That is infaseemaa fa'aa nama qabu jechuun laangi kollaapsii jechuudha. Niimootoraaksii fa'aa warreen sombaa fi qoma kana jidduu qilleensi guutee jiru. Waan qilleensi dhifee jiru yeroo dhudhuute hyperresonaansii dhageessa. Daliin ammoo sagalee hedduun dhaga'amne. Muffled sound jaaniini. Muffled sound jechuun sagalee hedduun qabdu. Yeroonii fi bakka soolidii yeroo dhudhuutu. Dal ja'aniini orgaan or abnormal density agarsiisa. Takka orgaanii gubbaa dhudhuute yookaan immoo waatu keessa mayree jira bakka sana. Abnormaalitii. Nimooniyaa fa'aa yoo qabaate somba kanarra yeroo dhudhuutu yoo sagalee akkasii dhageesse. Nimooniyaa qaba namtichi. Ka biraa filaat saawundi sagalee cal jettu akka nama gitaara manaa dhadhahee. Soofti tad saawundi jechuun sagalee ekkoon qabne. Jechuun sagaleen dhagayamne jechuudha. Maasiirra nama dhadhahe. Maashaa kanarra foon kanarra waggaa dhudhuute. Lafee faarra waggaa dhudhuute sagalee hin dhagayamne tanaan filaat saawundi jaanii. Estimating diaphragmatic exertion hanga diaphragmiin kun gadoo dheeratu safaruudhaaf. Akkamii safartaa? Ask patient to exhale fully. Qilleensa hanga dandeesse baafadhu jetteeniiti san booda achuma qabi jettaan. Percuss posterior chest down from area of resonance to area of dullness. Gubbaa sanirraa gadoo dhadhahuu eegalta sagalee rezonaansiidhaan sagalee dibdib jettu sana osuma dhudhuutuuti sagaleen tun jijjiiramte dalii taati. Bakka isiin daliitti jettu sana mallattootti godhatta. Then ask patient to breathe in deep. Reefu ala baafadhuu qabi jetteeni amma immoo keessatti sirrii fudhadhu achuma qabi jettaan. Continue percussing down san booda ammaas gadoo dhadhahuu eegalta. Until resonance is changed to dullness. Rezonaansiin kun hanga sagalee daliitti jijjiiramutti. Amma yeroo mallattootti godhattu mallattoo san lamaan jidduudha safaruu deemta. Amma suuraa namtichaa kana ilaali. Gubbaa sanirraa gadoo dhadhahaa dhufe. Gubbaa sanirraa yeroo gadoo dhadhahaa dhufe sagalee rezonaansii asitti dhumteeti dalii asitti dhagaye. Yeroo jalqabaa mallattootti godhate. Yeroonii fi inni qilleensa baafatee qabe san sagalee daliidhaa eessa dhaga'ee asirra dhagaye bakka olii kanatti. Hoggaa inni keessa fudhate immoo keessa fudhatee qabe hanga asiitti gadoo hanga asiitti dhagaye. Kanaafuu asii fi arma jidduudha jechuudha. Hangi isiin deemu jirtu. Vertical distance between 2 points apart. The same for other side. Gara kaaniifis haaluma kanaan safaranii normally seentimeetira 5 hanga 6 ta'uu qaba. The possibility of right side to be 2 centimeter higher than left side. Bakka kanatti wanni jiru maali? Carraan garri mirgaa kun seentimeetira 2 isa bitaa sanirra dheerachuudhaan jiraata. Naturally jechuudha. Diaphragmatic exertion akkanan ilaalamu. Laangi boordarii jechuudha. Bakka daangaa sombi kun itti dhaabbatu. Yeroo keessa fudhattuu fi yeroonii fi baaftu safaruu jechuudha. Inni afuraffaadhaa auscultationidha. Meeshaan dhageeffadhu. The most important examining technique isa kana. Malli barbaachisaan for assessing air flow through bronchial tree. Sochii qilleensi bronkaayidhaa fi tiraakiyaa kana keessa hanga sombaatti gadoo taasisu kana sagalee kana dhageeffachuun mala barbaachisaa. Instruct patient to breathe deeply through open mouth. Namtichaan afaan banadhu qilleensa sirri keessa fudhadhu jettaan.
Kana booda using diaphragm of stethoscope. Stethoscope gara diaphragmii san fayyadamteeti auscultate area suggested by percussion. Bakka yeroo dhudhuutu sagalee percussionii sanii resonaansii san irra dhageessu san gubbaarraa kaatee gaduu dhageeffachuu eegalta. Compare symmetrical area bitaa mirga wal madaalchisaatiin. You should auscultate between rib not on rib. Yeroo stethoscope keessu san lafee cinaachaa gubbaan keessu jidduu keessa cinaacha lamaan jidduu bakka ta'e sagalee sana dhageeffattu. In children amma ijoollee irratti kaa interspacing isaanii xixiqqishoodhaan therefore akkam goota duuba ijoollee irratti lafeen cinaacha isaanii walii maxxantuudha. You better use bail of your stethoscope. Stethoscope gara kaan gara galchiteeti irra dhageeffattaan. Maaliif kun jidduu waan garsiinseenni. Press the title. If you hear or suspect abnormality, yooniif sagalee abnormaaliidhaa dhageesse takkaa shakkite. Auscultate adjacent area to describe extent of abnormality. Naannawa san hunda ni dhageeffatta hanga sagaleen sun bal'attu baruudha. Be alert for patient discomfort due to hyperventilation. Wanni ati dammayxee eeguu qabdu maali? Namoonni tokko tokko hyperventilation irraa kan ka'e qilleensa sirrii fudhachuu irraa kan ka'e lafti faammaruu ni dandeessi. San eeguu qabda. For example, lighted illness, fainting. Lafti marteen joonjawee jechuun hufuufaa danda'a. San eeguu qabda. Dhugaa qilleensa sirrii keessa fudhadhu jetteen. Bakki irraa kaatee dhageeffattu eessarraa gubbaa sanirraa kaatee takka takka jecha lama bitaa mirga wal madaalchisaa. Asiin duuta kanarra akkana gadoo buufta. Akkuma reefu dhadhaawaa deemti san. Use diaphragm of stethoscope place firmly. Sirriitti irra keessa yeroo stethoscope qabatu duuba isaa kanan tuyxu. Duuba isaa kana yoo tuyxe sagalee ta'e dhageeffachuu jirta malee tanamtichaatiin. Hangam takkaaf irra tursiifta bakka takkarra fuul waan biriizii ta'uu qabu. Jechuun fudhatee baafachuu takka jechuudha. Use the same pathway side to side comparison. Hundarrattuu kana fayyadamta. Hanga inni fudhatee baafatu. Malee hoggaa inni fudhatu irra keessee hoggaa inni baafatu irraan fuutu. Auscultation has following three main purpose. Auscultationiin kun dhaggeeffachuun kun kaayyoolee gurguddaa sadii qaba. Tokkoffaa to identify whether breathing sounds decrease the absent or abnormally located. Sagaleen hafuuraa tuni ni xiqqaatte ni dhabamte moo bakka malee jirtii adda baafachuudhaaf tokkoffaan kan. Kalamaffaadhaa to identify presence of added sound, adventitious sound sagalee dabalataa adda baasuudhaaf. Sagaleen normaaliidhaa alaa ni jirti moo hin jirtu. Sadaffaa to identify extent of transmission of voice sound. Hanga sagaleen namtichaa kun isa keessa daddabartu sana adda baafachuudhaaf. Hangam takka voice sound sagaleen namtichi dubbatu sun daddabartii. Normal breath sound ilaallata. Normal breath sound jechuun sagalee hargansuudhaa ta normaaliidha. Sagaleen tun keessaa tokkoffaan vesicular breath sound jedhani. Vesicular breath soundiin kun amalli inni qabu akkami. Breath soundiin kun vesikulaariidha jechuudha. Sombarra akka dhagahamu beekinni kun. Inspiratory sounds last longer than expiratory. Hanga inni fudhatuutu hanga inni baafatu irra dheera. Hedduu fudhateeti waa xiqqoo baasa jechuudha. Vesicular breath soundiin jedhanii. Sagaleen isaa akkamii sooftiidha. Tanuma akka namtichi harganuuti laaftuudha. Low pitchedidha. Hedduun gootu. No pause. Isii tana wanni adda beektuuni fudhannaa fi baafannaa san jidduu gaappiin hin jirtu. Fudhachaatuma baafata jechuudha. No gap between expiration and inspiration.
Normally hirdi uppermost opposite somba lachuu irratti dhagayamti. Normally. Lammaffaa normal breath soundiin bronchial breath soundii jedhanii. Sagalee hargansuudhaa kan bronkaa irra dhagayamu. Amalli inni kun qabu maali? Loud, relatively high pitched. Sagalee guddoo qaba. Goohaa guddaa qaba. High pitched soundii sirrii dhagayama. Kun immoo faallaa karee buusan. Expiratory sounds last longer than inspiratory. Hanga inni baafatuutu hanga inni fudhatu irra dheera. Kun ammaas wanni karee fuutirraa addatti baafattu gaappiidha qaba. Short silent qaba. Between inspiration and expiration. Fudhachuu baafachuu kana gidduutti waa xiqqoo gaappii jira. Eessarra dhagayamti? Normal locationin isaa bronchial breath soundii manubiramii jechuun tiraakiyaadhaa fi laarnaksii irratti. Manubiram jechuun ka'umsa isternamiidhaa tana lafeen qomaa akkana gad deemtu tuni bakki karri olaanu kun manubiram jedhanii asirra dhagayama jechuudha. Olii kanatti. Sagaleen sadaffaadhaa broncho-vesicular breath sound jedhanii lachuu walitti. Broncho-vesicular breath soundiin amalli inni qabu moderate in intensity and pitch. Turtiin isaatis sagaleen isaatis jiddu gala. Kuni broncho-vesiculariin akka karee fuutti waliin caalu wal qixa. Expiratory and inspiratory equal in duration. Wal qixa hanga inni turu. Silent gap between inspiration and expiration may or may not be present. Jiraachuu dhabuus ni danda'a. Garuu wanni ati itti baafattu turtiin isaan lachuu wal qixa. Hangi inni fudhatu hangi inni baafatu. Normally located over major bronchi. Bronchi gurguddaarra dhagayama. Posterior between scapula. Lafee ce'uudhaa tana jidduusa. Gara duubaatiin achi dhagayama. Anteriorly upper sternum. Sternum kana gara olaanu first and second intercostal space cinaacha tokkoffaa fi lammaffaa jidduu. Banaa cinaacha tokkoffaatii fi lammaffaa jidduu jirtu sun achirra dhagayama. Broncho-vesicular breath soundiin. Amma sadeen laalle kun normaalidha. Added soundiidhaa jira sagalee tanaa ala dabalata. Added sound jechuun sound that are superimposed on usual breath sound. Sagalee normaalii jirtu san irratti kan dabalataan ida'amte jechuudha. They are always abnormal. Sagaleen dabalataa kun yeroo hundaa abnormality miti. Common waaniin crackle fa'a. Crackle jechuun sagalee waraqaa caccabsanii. Wheezing sagalee xiixiit jettu. Porular friction raabii akka waan waa qorrofa. Waan qorqorroo kana dhaabbatturra yoo kanatti muka kana harkisaa deemtee sagalee akkasii. Strider jechuun hoggaanii fi qilleensa keessa fudhatu horsuu jechuudha. Ronkii kunilleen sagaluma sanirra guddaati hafuuran fakkaatu. Crackling cryptation jedhanii yookaan reel jedhanii sadeenuu hiikkaan isaa tokko discontinuous intermittent non-musical sounds of brief like dot. Sagaleen crackle jedhamtuun caccabaa wayii akka nama feestaala fa'aa kana harkaan walitti qabee yookaan immoo waraqaa kana walitti qabee sagalee san dhageessa. Ishiin tuni crackling kuni gosa lamaa jira. Faayiniidhaa fi koorsii jedhanii. Faayin tajaajiliin suuta addaan namaa baate wannuma caccabsan fakkaatti. Waraquma caccabsan fakkaatti. Koorsii kajaaniin ammoo sagalee siitu irra guddoo. Hoggaanii fi feestaala hedduu bakka takkatti namuu gamaa gaman akkana caccabsee san fakkaatti. Crackling tun akkamitti uumamti? Sagaleen tun caused by air bubble
following through secretion. Yeroo niifi secretionii dhangala'aa jiru keessa qilleensi bahu yeroo san uumamti. Lightly closed airway bakka cufamte bakka dhangala'aan cufe keessa hoggaaniif qilleensi bahee sagalee san dhageessa. Namoonni sagalee kanarra dhageessu rakkoolee interstitial lung disease fa'aa qabu. Dhukkuba sombaa kan membreenii gara keessaatiin jiru uwwifa. Early congestive heart failure onneen dadhabuu amma eegalte fa'a. Akkasumas nimooniyaa fa'aa nama qabu. Sanirratti sagalee kanaa kana dhageessa. Sagalee lammaffaadhaa wheezingidha. Wheezing jechuun muuziikaal saawundii dhaga'a. Kun immoo xiiqii jetti. Xiiqii isii dhageessa. Namaas ni qabu fa'a. Relatively high pitched soundidha. Sagaleen tuni ni iyyiti. Continuous addaan hin dhaabbattu. Muuziikaal saawundidha. Muuziikaal jechuun wal fakkaatti. Deemsi isii. Kirakilii reefu jenne sanirra yeroon isii irra dheertudha. Wheeze are often audible through mouth or chest wall. Afaan keessaan dhaga'amti. Takka immoo chestii sanarra yeroo isteetoskooppii keessa dhageessa. It occur sagaleen tun yeroon isiin uumamtu when air flow through bronchi that are narrowed to point of closure. Bakkatti dhiphatte takka keessa hoggaa qilleensi dabru. Bakka dhiphattee jira. Bakka san keessa hoggaa qilleensi dabru xiiqii jedha. Generally namni hoggaa hafuura baafatu xiiqii yoo jedhu kooziin isaa tokkoffaa asma. Nama asmii qabu. Namni asmii qabu immoo qilleensa numa fudhata. Hin bahuu irraan bahan. Baasuu saniif akkana dhiigee baasa. Kabiraa chronic bronchitis warreen qabu. Inflammation bronchiidhaa yeroo dheeraadhaaf irra ture. Kabiraa warreen congestive heart failure qaban. CHF jechuudha. Cardiac asthma warreen rakkoo onneetii fi asmii waliin qabu. Persistent localized wheezes namni yoo waliif fufaadhaan sagalee tana qabaate maal si agarsiisa? Partial obstruction of bronchi. Bronchiin kun walakkaan tokko cufamee jiraachuu. By tumor or foreign body. Takka hawaatu keessa mayree yookaan hawaatu keessa seenu. Kabiraa pleural friction rab jaaniin. Pleural friction rab jechuun sagalee akka waan waarigaa kana irra deema. Kirri godha. Discrete grunting sound jaaniin. Sagalee addaan ciccittuu taate. Sagalee walitti hin dhaabbanne. That appear continuous. Garuu yeroo dhageeffattu wali fufumaan dhageessa. Fudhannaa fi baafannaan hin jirtu hundarratti. Pleural friction rab jechuun kun warriguu membreenii sombaa oolu yeroo qoma kana rigu takka yeroo ofiif warrigu sagalee dhaga'amu. Usually confined to a small area of chest wall. Qoma kanarraa bakka waa xiqqoorra dhaga'amti. Typically feesii lachuurra dhaga'amti. Yeroo namtichi qilleensa fudhatu hoggaa baasullee nama dhageessa. Isii tan. Garuu immoo meeshaan malee hin dhageessu. Inni afuraffaa stridor. Stridor jechuun inspiratory noise hoggaa qilleensa keessa fudhatu xiiqii jedha. Jechuun nama tokko haqufaan nama qakkee qabu fa'aa hoggaanii fi qilleensa keessa fudhatu xiiqii jedha. Inspiratory noise dha. Associated with upper airway obstruction karaan qilleensaa olaanu kun cufamuu agarsiisa. Stridor. Yookaan immoo kirooppii nama qabu akkee jechuudha. Warra qakkee fa'aa qabu. Inni shanaffaadhaa roonki. Roonki jechuun isnooriingiidha. Harrisuu san nama tokko hoggaa rafuu harrisu sagalee akkasiisan. These often have snoring or gargling quality qabdi. Akka nama waa afaan keessa lulluuqatuu takka immoo waa ofirraa baasuu barbaadu kurruu hoggaa jaan baasuu barbaadee waan hin bahinsan.
any extra sound that is not cracking or wheezes. Amma akkamitti dabaafatta ishii sagalee waan caccabaatis hin ta'in sagalee xiit jettu sunis hin ta'in hundi roonkiidha. Asanirraa probably. Inni itti aansinee ilaallu transmitted voice soundidha. Sagalee daddabriinsa sagaleedhaa dhageeffachuudha. If you hear abnormally located bronchovesicular breath sound, yoonii fi sagalee abnormaalitiidha hoggaa meeshaan dhageeffattu bakka silaa bronchovesicular breathiin jiru san irratti dhageessi. Takka bronchial breath sound irratti yoo dhageesse continue to assess transmitted voice sound. Sagalee daddabartullee achumaan meeshaan dhageeffata. Kun akkamitti dalagama? This can be done in the following way. Karaa asii gadii kanaan godhama. Tokkoffaa ask patient to say 99 arbaaratti 44 G jettaan. As applicable and auscultate over auscultatory area with your stethoscope. Meeshaan dhageeffachaati namtichaan kana G jettaan. 99 arbaaratti 44 kana hoggaa inni jiru meeshaan dhageeffata. Normaalitiin isaa akkami? Abnormaaliin akkami? Normally sound transmitted through chest wall are muffled. Sagaleen meeshaa kana keessaa qoma tana keessaan ol baatu sagalee akka nama afaaniif qabee dubbatee sagalee haguugamti. Addaan siin baatu. Indistinct addaan siin baane jechuudha. Yoo kiliirii dhageesse immoo akkuma inni afaaniin dubbatetti yoo meeshaan dhageesse. Yeroo qomarra keessee namtichaan afaaniin jetteen sagaleen ati meeshaan dhageessu sagalee akka nama huccuu afaanirra haatee dubbatee ta'uu qabdi. Kiliirii yoo dhageesse immoo louder clearer voice sound is through stethoscope bronchophone suggests that air filled lung sombi qilleensaan guutamee jiru become airless. Akkasumas qilleensa dhabaa jiraachuu sansimu abnormaaliti agarte jiru. Malli tokkoffaan kana akkaataan voice sounditti transmitted voice sounditti dhageeffatu. Lammaffaa ask patient to say jettaan sagalee tan. Normally hoggaa inni jiru meeshaadhaan you hear muffled long tanuma afaan akka waan if qabanii fakkaattu sanii uma san dhageessa yoo normaalii taate. Garuu when he is heard as hoggaa inni akka jetti jechuun sun aatti yoo jijjiirama. Sagalee inni sun yoo jette yoo jijjiiramte eegoofoonii jaaniini sagalee jijjiiramuu sana. Quality sound is nasal. It suggests that lung has been changed to airless. Sombi kuni qilleensa dhabaa jiraachuu agarsiisa. Moonni ati ilaaltu tokkoffaa sagaleen sun kiliirii ta'u qulqulluu taatee tanuma akka inni afaaniin dubbatee san dhaga'u. Kunis rakkoo. Kan lammaffaadhaa sagaleen sun gara aatti jijjiiramu. Akka inni hoggaa jetteen akka nama jeetti. Jettee dhaga'amti. Transmitted voice sound karaa kanaan dhageenya. Inni sadaffaadhaa ask patient to whisper 99 or 1 to 3 suuta jettaan. Suuta 99 jettaan yookaan 1 to 3 jettaan. And auscultate whispered voices normally heard faintly and indistinctly. Sagaleen inni dubbate sun akkuma nama afaaniif qabeetti ni dhaga'amti. Louder kiliirii yoo taate immoo wanni inni suuta jeesuun ol fudhamtee akka nama inni lallabee dubbateetti yoo dhageesse kun maal jaaniini whispered pectoraloquii jaaniini yookaan immoo airless lung sombi kuni qilleensa dhabee jira si agarsiisa. Malli sadaffaadhaa.
Kanaafuu akkaataan fiizikaal egzaaminashinii laangii fi tooraaksiitti godhamu kana fakkaata. Kan kaardiyoovaskulaariidha. Itti aanaa waan hordoftaniifuu galatooma.